mugin ol jedhi ifa tattaafadhu hiyyummaa qabsaa'e garaa kee muradhu jibbaata ga'i afot tarkaanfadhu. Ali Biraatu jalqabe karaa manni abbaa gadaa eessaa dhaqeen galma isaa jajjabees taa'ee seenaa isaa gagalmees maadii sheekaa immoo akkana jechuun isaaf deebise manni abbaa gadaa meeqami karaanii jedhanii gaafatan ni beeka garaanii. Manni barumsaa qaroo dhabeeyyii sabbataa erga hundeeffame umurii dheeraa qaba. Mana barumsaa kana keessatti kan amma jiran dabalatee qaroo dhabeeyyiin 8,000 ol barataniiru. Barattoonni barnoota isaanii hanga kutaa 8tti mana barumsichaa keessatti xumuranii yeroo ammaa manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa adda addaa keessa barataa jiranis hedduudha. Duraan dursee Abbuu Kadiroo jedhama mana barumsa sadarkaa lammaffaaf qophaa'ina sabbataatti barata kutaa 12ffaati waliloota akka carramoo carraaqqee itti mata dureen ijibbaata du'aa imimmaantu bu'a carramoo carraaqqee akka harmeetii yaayyoo sirnaan dhama'an booddee lafan badan ima milkaa'an carraa abdatanii warri ofirra teettan har'arra ifaajjuu odoo beekkattan hin mugin ol jedhi ifaaj tattaafadhu hiyyummaa qabsaa'e garaa kee muradhu ijibbaata ga'i afot tarkaanfadhu hiyyummaa gadhitti garaa jabeeffadhu. Harmee Oromiyaa harmee hundaa olii harmee Oromiyaa eenyuun sin qixxaayaa siif ta'a hiriyaa eenyuun sin dorgomaa hanqa kan kees gaya harmee Oromiyaa kan kee irreen cima hiyyummaa finciiftu ilmaan kee gonkuma qaama tokko ta'a waliigaltee uuma irratti qabsoofna diina keenya hiyyummaa irratti qabsoofna diina keenya hiyyummaa. Iddoo kana dhufuu kan dandeesse yoomati? Egaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1990 mana barumsa qaroo dhabeeyyii galuudhaan boordiingii kutaa 1 haga 6 keessa baradhe saniin booda kutaa 7 fi 8 alaa deddeebi'aa keessa barachaa tureera. Bara 1998 kaasee mana barumsa sadarkaa lammaffaaf qophaa'ina sabbataa achitti barachaa jira jechuudha. Qaroo dhabeeyyii akkamitti akka ta'uu dandeesse yoo? Dhaladhee waggaa 5tti bara 1987 jechuudha kan qaroo dhabeeyyii ta'e. Sababni ittiin qaroo dhabeef immoo wanni aadaa takka jira gartanii heexoo jedhan tokko jira. Heexoo san dhugeeti ala rafee achumatti michiin dhahee sababa saniin ogeessa beekaa gandaa jedhan tokko bira nageessanii namichi illee barumsaan illee badhaadhaa miti nama doofummaan hidhaa doofummaa keessa jirudha. Egaa isa bira dhaqee tan achi yaalame sooqiddaa rigee out of service ta'e. Qaroo dhabuun qaamota miiraa shanan keessaa tokkoon irrachuu ta'ullee hojii namoonni biroo hojjechuu danda'an hojjechuurraa akka nama hin daangeessine barataan kun nutti himeera. Namni keenya kan duuba jiru baay'ee nuuf humni hin baranne waan humna barate hin baranne waan ta'eef kun maqaa addaa buggaasuudhaan kun bal'aan kun jaamaan baratee booda eessa gayaa harka diriirfatee karaa marra taa'aa kan jiru hedduun taajjabe garuu akkas hin jennu nu ta'u. Har'aan tana bara teekinooloojiin toletti miti bara mirgi uummataa eegametti miti duraan Hoomeeriin Kengudwaardiin deebi'ee warri Kulaarsi Joordan jedhaman qaama miidhamtootaa fi qaroo dhabeeyyii turan caalmaan isaanii Heelen Keeler kan qaroo dhabeeyyiillee gurraa illee nageenya turte. Innaa bara sanuu namni tattaafate bakka gaa ture bara teekinooloojiin bakka qaroomni har'aan tana hin geenyetti nuti immoo bakka qaroomni har'aan tana jirutti bakka uummanni beekaan baay'ataa jirutti hojjennee bakka feene gahuudhaaf wanti nu daangessu hin jiru. Namoonni hubannoo dhabuun qaama miidhamtoota mana keessatti ukkaamsanii hambisuurraa barnootaaf haala mijeessuu fi qabus jedha. Ispeeshaalii waa'ee qaama miidhamummaa kanarratti namoonni hedduun hubannoo dhabuudhaan hagammaan tanaa ijoollee isaanii kan dawootti dhoksanii kan jiran. Inni mana dhoka takka faayaa miti takka qodaa cabee miti. Faaya kan jenneefi mucaan sun faaya ka ta'u kam gaaf kamii guyyaa baratee nama ta'edha faaya mucaan sun gaaf san dhuguma. Qodaa cabee kan jenneefi barachuu fedhii dhabee yookaan immoo barachuu dhabee hojiirra ooluu hin dinne qodaa cabee hin jennuun. Kanaaf jecha hawaasa uummata keenyaa maraan qaama miidhamaa mara kamiyyuu gara misoomaatiinis taanaan gara barumsaatiin illee baratee bakka fedhee dhaqabuu waan danda'uuf gama isinirraa eegamu aarsaa kafalaa barsiisaa jedha. Barataan kunis mana barumsaa sabbataa sadarkaa lammaffaatti kutaa 10 barataa jira. Barataan kun qaroo dhabullee ispoortii namoonni biraa hojjetan hojjechuurraa waan isa daangeessu hin jiru. Ispoortii irratti fedhii guddaa qabaates garuu fuulduratti hojii aartii irratti bobba'ee hojjechuu akka fedhu dubbata. Yookaan Caayaa Ibrahim jedhama. Egaa ispoortiin maayinarii kiyya baree meejariin kiyya aartiidha. Kana yaadachiisuun fadha. Daawwattoonni reefu ispoortii waan agartaniif ispoortii hojjetu osoo hin ta'in namni ispoortii jabeenyuma qaamaatiif malee kennaan kiyya olaanaan aartii. Aartiidhaan immoo mee maal daawwattoota keenyaaf karaa sagantaa televezyiinii Oromiyaa maal dabarsitame karaa aartii? Karaa aartii ani waa cufaa hin dalagaa waliilos yeedaloos akkasuma hojii koomeedii sin dalagaa mee hojii koomeedii tokkoo fi
gara walirratti si caamee koomedii kana kan hin dhiyeessu weellistoonni osoo beekanis ta'e osoo hin beekin sirba waliif deddeebisu. Isaan keessaa mee sirboota jahan tokko olii qabeen jira warra walii deddeebisan sanan dabareen gurra isin buusa. Egaan kabajamoo daawwattoota keenya kanatti aansuudhaan weellistoota dabareen sirba waliif deebisanii isin dhageessifna. Alii Biraatu jalqabe karaa manni abbaa gadaa eessaa dhaqeen galma isaa jajjabeessa taa'ee seenaa isaa gagalmeessa. Maadii sheekaa immoo akkana jechuun isaaf deebise manni abbaa gadaa meekami karaanii ja'aniin gaafatan ni beeka garaanii kan daawwite immoo nama ajaa'ibsiisa murteessuu dadhabee yaadaan of rakkisa magaalleen bifaan boontii diimtuun konkonaan boontii kam jaallettiin kam dhiisaa lachuu garaana nyaattii jedhee yaadaan of dhiphisa gammachiis immoo akkana jechuun isaa deebise gammachiis bayyana ijji maajooraa jaalalloo seeraa lama na hiyamne rabbiin hubadhuu qalbii jedheen kan maama sheekaa immoo ajaa'iba ashashaatu yaanta labbaa lafaa qorrammaatee maaltu qofaa rafaa jennaan haaloo daawwee abshirsiif hin jira hin yaaddawiin waan jettuun fakkaatti abaaboon daraaree konnaa madhu maalee sitti qorree. Fine Omrin Gail Gammadi Kasir Gachuda Philil Base Dava Aragui and Delotake Samaria Nomatura Farunike Vifa Borinik Nama how is Azivatimire Vifa Magaresa Yatala wow Arkata Tawaku Ate Sumadese Soram tu Badatu Ashu Ashila Egalelama Ashila Lea Efoilama Ashu Ashila Egalelama Ashila Lea Efoilama Gudagaletoma Chaitin jedhama. Meekara koomedii immoo maal dabarsitame karaa sagantaa kana? Kabajamoo daawwattootaaf caqastoota keenyaa kanatti aansuudhaan dhaamsa viiniildoonii dabareen walii dhaaman isin dhageessifna. Adurreetu jalqabe aannan arraabdee afaan xaawwattee waaw an kaniin jedhu imaanaa hadaraa kaniin isiniin jedhu gaafaan an du'e maaloo awwaala kiyya hantuuta irraa naa fageessaa jettee adurreen. Harreen immoo nama ajaa'ibsiifti. An yoo nan du'e margi hin biqilin jetteeti walgahii dhiittee baate. Leenci immoo ajaa'ibsiisaadha. Abbaa irree fakkaata. An nama anaan mootii jedhu hin barbaadu. Aadaa baroodhaa dhaadachaa yoo nama anaan mootii jedhu dhageessan natti hima awwaala isaalleetu garagalchee hin dhiisu jedheeti gataa'e barcuma kabajaarra waraabessi immoo nama ajaa'ibsiisa ajaa'iba kamsaa dinqii. An kan na dhibe yoom kan maqaati kan garaa na dhibe malee jeeti gataa'e bofti immoo as baheeti isaan cufaafuu deebii laate waa maraafuu taanaan abbaatu of maraa jeeti loo'ee leencaa jalaa bahee deeme. Egaa kabajamoo daawwattoota keenya qoosa kana isa argatte dhaamsa bineeldotaa kana isa argatte naan jechuun keessan hin oolu dhaamsa bineeldotaa kana kan naa fidde sareedha saree maqaa daawwattoota keeyyaatiin nan galateeffadha. Meemati barreessa sadarkaan barumsa kee meeqarra jira? Ana sumarraa hin eegalee kutaa 10 jira amma asumatti hin jalqabe. Egaa haalli ittiin yeroo waggoota 10 darben dabarsite keessatti wanti addaati yaadattu mee maali kanatti sammuu kee keessaa kan hin banne? Sammuu kee keessaa kan hin banne waan hedduutu jira garuu isaan keessaa mudannoo tarii dhaamsa dabarsuu malti jedhee waan hin abdadhuufi sayyoon jedhe gaarii na fakkaata gaafta akka osoo magaalaa Finfinnee keessa deemu muciyyoo takka karaa na ceesisiin jedheen addabaabayii naannoo Abinnatitti jennaan saantima 15 akkanatti muciyyoon karaa na ceesisee naan achi anis aareetiin saantima 15 kishaa qabaa baasee sumuun siifaa taatu fudhadhuun jeen muciyyoon san aartee deemte jechuudha silaa gaafa sana hangaan yeroo isin saantima rakkanatu aare san isiin sinaa hubattee gaarii ture muciyyoonis aartee karaa sin ceesisiftee deemte dandateetiin jeeranis egaa kanan hawaasi qarra beeyyiin hundinuu ni kadhate yaanii ilaalcha dogoggoraa